عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يمتوتا في دعوة كان أكتب جرجرتو سنين دشار برانك جايبا قبل دسين دفي جوتا كرت برانك دلوقف ديما برانك كنيس مالك تاي كمولي لا لوتا نتايون تكاليو تان لكوبة تربي لما في هوسبيتالا تورتي هريان سيتاكا هنقاف عني التنتوب لا يجون نسيم بعديا تورتي مالك نقافتني اتبالا تبوفتي هاجساني مالك قافت شو أبدا لا نلله وارسي جت كمولي لا لوتا برانك سيرت دلوقف ديمنا جروبي قديتين اتبلبلان إيجا بالبلاي هجرة يوكا كاسن تاع بالبلاي هلو ده zaszło, film zaszło. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقام يا كم Film ودي كده على كاسة. الو شكرا الحمد لله. كم سيفان فايتي والله خيرا قالت ربي أبو قلتها. ما شاء الله الله يبارك بقرب بيسي فايسة ترى قداني نمني وانا ما نقول بيت انا ملقى فتنا ملقى فتشو باتو Bisa garuu iyyuu beeytanii bakka abdatan tana dhugamaa itti rifachuun hojjetti miiree wallaa baay'ee itti rifadhe sumayyaa maaliif yoo jettan sagalee kalee ganama wayina ganama wayii sagalee nama duraan naa bilbiltee gakkuu fiyatillee wayitumaan jiru wayitumaan dhaabadhu gayyaalaatti malee ka argitanii edaa gisee gachiise namni nama yaadatu. ايه Akkasii waamichi akka dhibamanii fayyanii dhibin hin jedhani dhibiin furii jedhanii maal jamshiiraa fayyee jira galata rabbii ani illee. akkasi wallahi baqarab biyyi fayyise yeroo guddaan fayyuudha. Sumayya illeen isilleen immoo hagam akkas yaadattu illee anis ni beeka. Kanaaf wallahi ittuma toluu dhabe malee ka isiin osuma argitee boqonnaa qabdu toleetuma si gaafachuu dhabde jedhee yaadu anillee. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده غير تيجي ده يستاهل تيجي تفوت البيت. Ayah galata kiyya malee baga fayyitee baga anilleen sin gaafatini akkuma sin gaafanni baga rabbi si dhaqqabe baga fayyitee badii koodhaa dhiifamaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh rabban gaarii. Maali jechuun Ayyoo qabaatu taate naafatu walitti hin deemu. namarratti Gagaasinillee abba guddaa. namarratti cufachuun Keessaa baatu taate wallahi laziim naafisiin iddimee bazilaaqi walitti hin dachaa. laa jechuun san qofaayyuu osoo hin taane ka nama tuffiidha iyyuu bara. Yeroo kamuu iraftii qabaadde siifan sagalee osoo hin qabiin oolu wallahi laziimuun halkan kun nadda garuu wallahi billahi takka akka barana dalagaan natti ulfaattee hin jirtu ansamoonii kan gizee maayyuun qabu waan dalagu na'ima fi isi suuraa kaasee ergee jira wallahi billahi kana duudukii akka namatti oduu hojjettu na oola jiru garuu amantii kiyya dhabdee jettee egaa bakkaan iraftii qabaadhee tiniin isi gaafachuudhaaf hayyee maal godha re'aan. Ina Sumayya maasii fakkaate jechuun. Okei baraaba bukki wanti nama rifachiisu wanti anis keessatti kan rifadhu wanta anis itti rifadhee meeshaa maafadha duraan jettu yoo ani akka itti yaadeef baga rabbiin si baase akka ani itti yaade baga rabbi siin godhe yaa akka yaade siiti. Akkanaan itti laafaan isii miidha ayibaa Sumayyaa kanaa Sumayyaa barkana kanaa miti Jagasiga, kanami tibar kanti wanta sinir duraan jechu profiling yu ana akka tasaate profiling ke rayyan profiling ke sonin bareeda maaf sanirraa jejjetta maaf kanarra taata jettana hordofaatu fayyaddu garuu yoo gawaani rakkoon kun namoota dhiyaas profiling ke hordofuu dhiisite naa hordofuu dhiisite kana Ina Sumayya maasii fakkaate jechuun. Jaalatti jirtu jibbaan hin hanqattuu jedhan. Dhageetta. Madannoo Sumayya. raashii
waan sin jedhu namni beeta nama maradleen qofatu nama maradleen waan jedhu waan bakka guddaa si qabdu waan si jaalattu waan si kabajjuuf nama maraa miti jechuun namni tokko fakkeenyaaf haga barbaaddee walitti dhiyeenya qabaatte yoo namni hagam jechuun namni kun naaf bakka akkam namni kun naa qabaa nama kanaaf bakka akkam qabaa waan jedhu isilleen saniif si qomatte malee odoo argitee akkanumaan nama wajjumaan haasoftu yoo taate waan si qomattuuf hin jiru waan sirraa hin qabdu qabu maaliif waan si abdattuuf waan si hedattuuf yoo rakkattillee bal'oorattillee rakkoorattillee. Isin kufee akkanatti kufee naan jettu san irraa qabee forfaayilii kiyya jijjiiradhe isin fayyee waan jedhu naan jennaan kaleerraa wallahi illee an forfaayilii kiyya jijjiiradhe jechuudha. Maaliif forfaayilii kiyya margitan isin qabasaa maaliif jijjiiradhee naan jennaan ijoolleen والله بالله كان ربي مرة نمني نمهين أربو والله بالله حتى بدي فيه ده فوق زلوان سين دورين إسوان سين قابتني بس كان مو أبدا نتيار بقرب بسين بدي بقرب بسين أبدا إنا سمايا ثاني متبيتا أنا وانت سجارة دوفان زيادة إيه نمالي أو زيادة إيه نمالي أو والله لازم ربي نسكر قارون نبي كيسة تقال مفتر تقال وجوه إيه أو سواه كده كده سجيسة سباسة إنجيل يو كده لولي كده يو sani rabu para male kesa kiyan ara sani kabu mali ki garu ba yesi kuma da ba ise se an kama miti ba ise jala e wallahi yobu ya mata kat salama so kusina ma sadina kabde nan da wali no ba e jarbe na mali ki mal akatta da ki mal kesa kat jirtum be kupa tawu sani fin jarbe garu bakka abda isani wasi da be fin ade tille ya da hamana tiya da gede tin ki be ka kan ani garu je jura kuma ani le na kuma ti jette e nol si jala e nol na gaba da kam na babu da len no isa wallahi billahi barani sifani bakkan kam ma jadan na makami garo sin dawal uga radi fu wanje wan sin dawal si tuna dawal mane mane sin dawal saati da garati no sin dawal garo saati da kam sin dawal asna da wanta ga gafat maru jette wajin ke mai maru jetta te yero hedu na gafat chatu dalaga jiru na hudu fatu te garo amman samuni kana mashgul tara atile dalaga nati bayat mali jetta samuni tutte ero sagale ina sika garo ammoto yu sida wala himbe ko gaadi sinde wala ani garo ko kuma si abda de kaba atiyo bakka na abda de na dabde adi rakkutu konka akka saree ya beeta jechuun namni isilleen atis ani dhugaa dubbachuudhaaf ana jechuun na gammachiise maaliif beeta isheen si komachuun sinatti illee himattee mee akkana maal taate jechuun isillee immoo waan itti aarte immoo maaliif na gaafachuu dhabdee ani akkuma amma siin si ibsite kana nama kam qolittuu iyyuu bakka guddaa akka si qabdullee naaf himte mee gurubbii godhuitii gaafadhu waan isiin argitee na gaafachuu dhabdee hunda bultii 15dha kan na dhukkubeetti din jedhe ani jechuun baay'ee miidhame namni immoo an argitee abdadhullee isiidha akkamitti na gaafachuu dhabdee komiin namni nama komachuun nama gaafachuun namaan jechuun si komattee na gaafadhu naan jechuun kabajaa guddaadha maaliif waan si jaalattuufi malee doo si jaalachuu baatte akkuma nama kamiitu yoo jechuun na gaafachuu baattullee waan na dabaltii waan irraa buusti jettee si dhiisuu dandeetti kanaaf siifan illee hedduu galatoome jedhaani atillee immoo argitee namni hedduu jira nama tokko yaa namni hedduu jira beekanii iji bakka maatii jedhanii hin beeku jechuun akkuma guyyaa sanitti haasa'uu dadhabeen narraa cufatte gaafa tokko jettee naa daawwate san mo'aatii kanaa yoo sobeetii wallahi ittuma madaalli isii waan ilaalamuu ni qabu beektanii yaa walla waan madaalli isii ilaalamuu ni qabu waan isii madaaluu qabu jechuudha kanaaf immoo baay'een isii jaalladha keessa kiyyattis wallahi eegumallee caalchisee isii jaalladha. Kanaafuu akkasii akkuma jaalatutti rabbiin isillee haa jaalattu isillee immoo argitee kanaanatu balleessitee ittiin fudhachuun iyyuu waan guddaadha. Kanaaf amma jechuun Sumayyaa dhiifama illee nurraa ta'e piraankii dalagaa jirra. Isheen sima jaalatti.
Sumaya. Halo. Dhiifama birankii dalagaa jirra beektaa? Isilleen si qubatteeti miti. Birankii malee wallahi waa tokkollee garaa keessaa sitti rifadhee jiru. Ya? Inda geessan. Maal jedhe? Inda geessanii asii qulqulluu sani wallahi ani tama duraa sani dhabde. Birankii maafi wallahi? Si jaaladhaa naaf jira. Akkuma dhibba naaf jira. Do I love you sumi siin jedha wallahi baay'ee si jaalladha. Eenyumatti illee sin qixxeessu sumi naaf jira. Akkas. Sumayyaa maal si fakkaate jechuun nu dura mari'anne jedhe anaa fi siifoon mari'anneeti dura waan isitti bilbileef biraanki sirratti dalaguu hibeeta waan isitti bilbileef ati kaasuu dinnaan gurubbiidhaan bilbille beekta. Kanaaf biraanki jaabaa sirratti dalaynee isiin ittuman tolin malee akka ati bilbiltuufillee isillee ni beekti waan takkallee waan si komatteellee hin qabduun immoo waan akkana sin jenneefillee ati immoo dhugama jechuun waan ishee jaalattuuf atillee akkanatti on irraa dubbatta. Isiin immoo si komattee osoo hin taane biraanki irratti dalaynaa inni waan walii galleef kanaaf isillee fakkeessiteetiin isirratti dalayde akkas isiin jedhaa hedduu galatoomii ulfaadhu waan telefoonallee nu jalaa kaaftee fi ammallee immoo argitee sirrifachiisuu kennaaf dhiifama guddaa nu godhii isiin jedhaa daawwattoonni nu ilaalaa jiran. Ayya akkasii hedduu galatoomii nullee argitee nullee akkasumatti si jaalanna nu olitti rabbiin si haa jaalatu. Akkasii wallahi hedduu galatoomii namni argitee haadha qabaachuu wayyaa sanuu qabaattu wayyaa jette Oromoo yoo baay'inatu namni nama jaalatuu fi nama argitee natti ana jedhu. Koma ta'u dosi ka komattullee taate garuu komiin illee jirtu akkasii hedduu galatoomii siin jedha waan argitee dhiifama nu gooteef hedduu galatoomii kanaaf isinii bilbila amma viidiyoo waraabaa jira waan ta'eef yoo geesse isinii bilbila. Kabajamtoota fi daawwattoota kanaaf tuuf birankii ajaa'ibaa hiriyaa siifan irratti dalageetiin jira. Kama birankiin immoo kan waliin argitanii namni waan wal jaalatuuf waan bakka guddaa walii qabuuf wal komata akkanuma waliin komatu akkas isiniin jedha like share subscribe gochuu hin dagatinaa nu jajjabeessaa isiniin jedha amma viidiyoo ibaatii walitti deebinutti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.